रेडियो वर्रोंगेलाती रेडियोन वर्रोंगेला tokkummaa waldooti Oromoo warroongeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa wangeelaati. Kun reediyoo warra wangeelaati. Halkanuma kana midnaayitii booddee jechuudha gaafsa. Galgala jechuudha. Halkan walakkaa sagaleen dhaga'e. Sagaleessaa dhufe. Imbeekonu abdiin ma jedhee maqaa koon na waamu. Tole. Ammas deebi'ee abdiinaan jedhe. Egaa argite egaa abjuu kookee akka abjuu sanatti fakkaata akka waan dhagaa jirutti sanatti fakkaata argaa jiru sanatti shaakalteen beektu waan akkasii waan akkasii beekonu abdiinaan jedhe ammas warri keenya immoo maal jedhu halkan hirriba keessi waameen waatinaa jedhu arraba siin xaxxii jedhu ijoollee hunduma keenya barsiisu akkasii. Abeetti jedhe sadaffaarratti yoo deebite deebii yoo deebii baattu sitti caalanaan jedha. Ammas irra deebi'ee si'a lama natti dubbatte sadaffaa natti dubbatte. Ilaa jedhe sadaffaarratti ilaa dhukkuba kana amma kaasee si kee buqqiseera jedhe. Hin beeku eenyu maal isaa takkasaa maal isaa hin beeku. Ergaas waa isa dhaga'ee hin beeku waa hin akkasii hin jiru. Dagalee isa dhaga'ee hin beeku. Achii booddee immoo maal jedhaa humna kana si keessa kaa'anaan jedha. Qophii dhuga ba'iinsaa har'aa keessatti isaa isin dhageessisnu keessaan waa kutee isin dhandhamsiise. Harka fuune attam jirtuu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya reediyoon warra wangeelaa har'as torban eeggattee sanbadduraa har'aatiif hin taa'an jettee sagantaa ishee garaagaraa qabattee kunoo dhiyaatteetti. Akkuma isin amma dhageessan qophiin dhuga ba'iinsaa sagantaa keenya har'aa keessaatii isa tokko si'a ta'u ergaa sagalee waaqayyoos qabannee dhiyaanneerra. Hojjetaa wangeelaa Taarraqaa Abarraa torbanoota darban keessatti waamichaaf eeggannoo waamichaa mata duree jedhu irratti ergaa sagalee waaqayyoo nu dhiyeessaa tureera. Har'as kutaa sadaffaa itti nuuf fufa. Waaqayyo baroota keessatti akka barbaadeef lafa barbaadee nama kaasee hojii mana isaatii nama hojjechiisa. Dhuga ba'iinsi nuun har'aa isinii dhiyeessinus kanuma kan nuu mirkaneessudha. Hojjetaa wangeelaa Abdii Magarsaa bara isaa keessatti waaqayyo nama waan baay'ee ittiin hojjeteef ittiin hojjetaa jirudha. Eessaa ka'e attamitti ka'e seenaa guddaaf dinqisiisaa dhugaa nuu ba'uu qabaa. Qophii dhuga ba'iinsaa keenyaa keessatti isinii dhiyaata. Egaa hamma xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan nuuf turtan kan isin affeeru qopheessaa raadiyoo warra wangeelaa Ani Roobsan Makkootii sagantaa keenya wajjin yeroo eebbaa qabaadhaa. Ati waaqeffamii waaqakoo ati waaqeffamii kolekooti ati waaqeffamii waaqakoo ati waaqeffamii manakooti. Baay'eetu gigisaa dorgommaa fakkaatee of dhiyeessaa dubbii miidhagfatee eenyummaa dhokfatee boruudhaan saamichaaf geettisaa addaan baafadheera kaayyoosaa hubadhe namuu gowwoomsee natti seenuu gaara koo gubbaarratti seenan moosifadhe bara koo siif kanan kennu 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 bara koo siif kanan kennu. Ati waaqeffamii waaqakoo
ati waaqeffamii gola kootti ati waaqeffamii waaqa koo ati waaqeffamii mana kootti. Namoonni kaawwaman gargaarsaaf itti waaqoleen biraa yoo baay'atanii isaan gurraan qaban ofii fuunda gayan uumama harka keetiin tolfamanii ati garuu dhageessee kakawwee fedheedha kan si waamataniif kan geettu ansi faanga jedha manni koo sinilcha si malee tokkumaan waaqessoo si malee tokkumaan waaqessoo si malee tokkumaan waaqessoo si malee tokkumaan waaqessoo si malee tokkumaan waaqessoo. Cichite kayite adeemee gurmuu diinakeet dhaadannoon garmaamee funcaan sibiila sirraa harca'eeraa iddoo hidhaakee olee mul'ateeraa ka'ee waaqeffadhu waaqa kee utaalee faarfadhu mootii kee ka'ee waaqeffadhu waaqa kee utaalee faarfadhu mootii kee ka'eetti waaqessi fachi kee mirbirsi ka'eetti waaqessi faaruu dhageessisi. Kaiti waaqessi fachi kee mirmirsi kaiti waaqessi faaruu dhageessise. Sagalee kana dubbiseen sabooda waaqayyoon wal wajjiniin kadhannee barumsa keenya itti fufna. Hidhaa nagaatiin tokkummaa hafuura qulqulluun of harkatti eeggachuuf dhama'aa jedha waaqayyoon kadhanna. Ati amanamaaf tolaa kan taate barri mootummaa kee daangaa kan hin qabne dadhabootaaf rakkattootaaf kan yaaddu. Warra si dhaga'uuf fuula keetti gadi jedhaniif dubbii baattee kan dhuftu gorsa gaas kan qabdatu waaqayyoodha. Dura kee dhufneerra nuyi warri itti waamte sirraa baruu barbaanna. Ulfina maqaa keef dubbii ergaa kee baadhu nu bira ga'i. Dubbii keen kan mormu sammuu keenyarra kan taa'u. Qilleensa biyya keenyaarra saba keenya iddoo garaagaraa irra jiran irra kan taa'u. Humna dubbii keen kan cabe haa ta'u. Ergaa keetiin nu bira ga'i. Maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhannaa. Ameen. Egaan torbanoota lamaan darban. Waamicha jechuun maal jechuu akka ta'e wal wajjiniin ilaalleerra. Torban darbe gara dhumaatti qabxiin dhumaa waa'ee waamichi maal jechuu akka ta'e ilaallee waamicha jechuun Kiristoosiin fakkaachuu akka ta'e wal wajjin ilaalle. Waamichi Kiristoos nu waame kun akka isa fakkaannuufidha. Waaqayyo jalqaba seera uumamaa keessatti yeroo nama uume akka bifasaaf akka fakkeenya isaatti nama uumedha. Namni gaafa cubbuu hojjete waa tokko gatee waa tokko hambifate. Bifa waaqayyoo gatee fakkeenya waaqayyootti hafe. Bifa waaqayyo yoom gate yoo jenne gaafa cubbuu hojjeteedha. Waaqayyoon fakkaachuuf jireenya waaqayyoon fakkaatu irraa ala baheeti qullaa ofiisa argeetu uffata ofitti barbaade. Bifisaa jalqabaa jafuraa yeroo ilaalamu bifa waaqayyooti. Akka bifasaaf akka fakkeenya isaatti waaqayyoo uume namni bifa waaqayyoo gatee gaa fakkeenya waaqayyootti hafe. Kanaaf waaqayyo akka isa fakkaannu nurraa barbaada. Bara keenya kana kiristaanonni baay'een kiristaanota arrabaati. Jireenyi kiristaanummaa jireenyaan jiraatamatu hin taane arrabaani. Hundi arrabaatti ol gumoofte kiristaanummaan ani tajaajilaadha. Ani faarfataadha. Ani lallabaadha. Ani geggeessaa waldaa kiristaanaati. Ani akkasiidha jennee yoo dubbanne malee jireenyi keenya kiristaanummaa hin ibsu. Jireenyi kiristaanummaan immoo arrabaan dubbatama miti jireenyaan agarsiifama. Uffannaan uffadhu kiristaanummaa koo ibsuu qaba. Dubbiin dubbadhu wanti nyaadhu wanti dhugu gaa'elli dhaabbadhu Kiristoosiin ibsuu qaba. Hamma Kiristoosiin hin ibsinetti fakkeenya Kiristoos hin taanetti kan qabu kiristaanummaan arrabaan miti jireenyaan jiraatama male. Kanaaf Kiristoos akka isa fakkaannu barbaada. Akka isaaf jiraannus barbaada. Egaa eeggannoo waamichaa isa jedhu immoo torbanoota lamaan dura keenya attafanitti wal wajjin ilaalla. Waamichi akka nuyi horii keenya eegnutti darabee nam'een eegamu. Tokkiin kuusaa meeshaatti suuqiitti iddoo garagaraatti gashiinetti qollomnee eegganna miti waamicha. Tokkoon darabee naqannee hawaasaa wajjin eegganna miti. Darabee bunaa ol waamoo miti. Dhuunfaadhaan eeggatama waamichi. Jiraatamee eeggatama waamichi. Qidha hundumaatti. Waamichi eeggannoo hin qabne waamicha miti. Waamichi eeggannoo hin qabne waamicha Kiristoos nu waame miti. Kanaaf waamicha keenya akka eeggannu barbaada. Waamicha eeggachuuf egaa waan barbaachinuuf keessaa baasuu qabna. Fakkeenya fudhanne Israa'eloota biyya Gibxiitii baasuuf Waaqayyo dha'icha 12 duwwaasa gaafate. Ji'oota muraasa jechuudha.
Israa'el keessaa Gibxiin baasuun garuu waggaa 40 isa gaafate. Saba keenya keessaa Waaqayyo haala jiran keessaa waamuunsaa yeroo baay'ee ittiin fudhatu. Ani isin jaalladhaa kottedheetu tokkoon milikkita garaagaraatiin waamaa. Isa keessa jirutu ba'uu dadhabe garuu. Israa'el keessaa Gibxiin baasuun waggaa 40 Waaqayyoonis Musees rakkise. Maali laata jireenya keenya keessaa wanti Waaqayyoon rakkisu? Waaqayyoonnis waame haalan barbaachinuuf keessaa gatii gara kokkottu siin jedha. Eeggatamuu qaba waamichi. Ilaalleerra torbanoota lamaan darban kana keessaa waamichi Gooftaa Yesuus sin jaalladha. Ani dhimma sirraa qaba. Dhiiga koon siif dhangalaase jireenyaa sinfinsi waamne hedheeti ururseen waama Waaqayyo. Yeroo gara isaa dhufnee jiraachuu jalqabumnoo Gooftaan bara keenya guutuu nu urursa miti. Akka nuyi jabaannee isa duukaa deemnu barbaada. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:45 kaanee dubbifne yeroo Gooftaan namoota 7,000 buddeena nyaachisee erga buddeena nyaatanii biyyi isa duukaa dacha'e. Inni kaan biiroo cufe, inni kaan hojii dhiisee waa yaa'e natti fakkaata. Erga buddeen nyaanne maan rakkina qabade isa duukaa yaa'an yaa'u. Inni kaan jireenyaaf Gooftaa duukaa deema yookiis waamicha isaa eeggachuuf miti. Buddeena nyaachuudhaaf Waaqayyo duukaa deema. Akka nyaannuuf nu waameeti Waaqayyo akka jiraannuuf nu waame malee. Gaafan akka jedhu nyaatiin siin jedhe jechuu koo miti Waaqayyo. Jiraanneetu harka Waaqorraa nyaanna. Kanaaf namoonni hundumtuu erga yaa'anii gaafa Gooftaan karaa tokko maal Gooftaanu si barbaanna miti jedhu. Si barbaanna miti jedhu Gooftaan deebii tokko deebisaaf yeroo kana waan nyaattanii quuftaniif na barbaaddan jedha. Buddeenaaf na barbaadduedha. Namoonni baay'een Waaqayyoon kan barbaadaniif yoo jiraate baratanii waan lafa ta'anii buddeena naa baasi. Biyya natti jijjiiri, lafa natti jijjiiri, mana natti ijaari jedhanii Waaqayyoon barbaadu malee jireenya bara bara naaf kenni jedhee namni Gooftaa duukaa deemu bara keenya muraasadha. Eeggannoo waamichaa gaa itti nyaachuun miti itti jiraachuudhaan eeggatama malee. Kanaaf Gooftaa Yesuus dubbii tokko dubbata. Boqonnaa 6:66 Yohaannis irraa bartoota isaa muraasi biratti hafnaan warri 12 akka jedhe. Ijoollee sinis na biraa deebi'uu barbaaddu jedhe. Eessa dhaqna si dhiifne jedhe Phexros ariifatee. Dubbii waa'ee jireenya bara baraa numa barsiisu si qaba. Nu gaafa nyaanne dhufne miti. Utuu buddeena nyaannu kiyyoo keenya fannifnee dhufne nuyi. Warri kaan immoo korojoo isaanii isa qaraxattiin fuudhan gatanii dhufan. Korojoo fudhannee sirraa nyaachuun buddeeniif kan dhufan deebi'aniiru. Buddeeniif hin dhufne jireenyaaf dhufne nuyiidhaan. Wow! Warra jireenyaaf dhufaniin Gooftaan har'a akka jedha. Waa'ee keenan hojjedheedha. Jireenya keenan hojjedheedha. Eeggadhu garuu san ittis waameedha. Namoonni baay'een buddeena dhabanii mana Waaqayyoo keessaa ba'an. Warri kaan immoo buddeena nyaatanii keessaa ba'an. Namoonni baay'een mana Waaqayyoo keessa ta'anii natti cufee Waaqayyo balbala jireenya natti cufeedhaniiti dhiisanii sokkan. Warri kaan immoo Waaqayyo naaf jiraadhu jedhee buddeenatti kennan buddeenaa fedhanii ba'anii sokkan. Waa tokko na ajaa'ibsiifadha yeroo Waaqayyo dubbatu bara keenya keessa. Dubbii lama dubbata Waaqayyo namatti yeroo dubbatu bara kana. Garuuf yoo isa jettu kana dubbata deddeebi'ee Waaqayyo. Anillee balbala jireenyaa sittiin bana. Lafa ulfinaatiin sin ga'a. Lafan sii kakadhe kan hundumaatiin sin ga'a. Garuu na buufta jedheen sodaadha jedha. Garuu jedha Waaqayyo jireenya namoota baay'eetiin. Gaa'ila keessiin ijaara. Seenaa keenan jijjiira. Garuu jedha Waaqayyo nama baay'eedhaan. Namoota baay'eerraa shakkii qaba Waaqayyo. Nama baay'eetti buddeena baasee dhabeeyo. Nama baay'eedhaaf gaa'ila dhaabee dhabeeyo Waaqayyo. Nama baay'ee biyya guddaadhaan ga'ee dhabeeyo. Kanaaf Waaqayyo garuu jedha yeroo dubbatu. Waggoota hedduudhaaf Waaqayyoon dhaggeeffadhaa yeroon biyya jiru. Kun naannoon filloorradhaa. Sinodoosii dhiyaa jala yeroon jirutu. Waaqayyoon dhaggeeffadha bara 97 ka'eeti. Kan lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha. Waaqayyo deddeebi'ee bara sanaa kee ammammaatti yeroo dubbatu waa tokkoon dhaggeeffadha namoota baay'eetti. Anillee balbala sirraan bana garuu na dhiifta jedheen sodaadheedha. Nama baay'eerraa shakkii qaba Waaqayyo. Inni lammaffaansa Waaqayyo akka jedha. Yooti akkas naa goote. Yooti naaf jiraatte. Yooti kana dhiifte. Yooti isa kana akkasitti keessaa naa baate. Ani immoo balbala guddaan sirraa bana. Lafa namni yaanneen si gaa'edha. Yoo jedha Waaqayyo. Nama baay'ee shakkee sodaataa jira Waaqayyo. Akka Waaqoo sin shakkineef waamicha kee eeggadhu. Egaa firoota ko waamichi kun akkamitti eeggatama jennee ilaalle qabxoota muraasa wajjin ilaalla. Waamichi obsaan eeggatama. Namni obsan qabne waamicha isaan eeggatu ariifatee sokka. Gooftaa Yesuusin kana fiigaa dhufanii biddeen gushatanii bira taa'u miti. Obsanii taa'anii eeggatu. Abrahaamin kaaseedha mitiiree nama obsaaf fakkeenya guddaa nuu ta'u. Abrahaam waggoota 25 Yisihaaqiin dhalchuudhaaf Waaqayyoon eeggate. Ishmaa'eeliin dhalchuudhaaf garuu guyyaa tokkitti Aggaar bira ga'ee dhalcha. Waaqayyoon eeggachuuf waamicha ofii eeggachuun obsanii taa'uu nama gaafata. Yoo obsitee teessi waamicha kee irratti Waaqayyo Gooftaan isa sii dubbate sii raawwata. Yoo hin obsine garuu hin sokkina keessaa kaannee. Abrahaam boqonnaa 25 seera uumamaa boqonnaa 15 seera uumamaa irratti Waaqayyoon akka jedhe lakkoofsa 2 irratti
maal naaf gochuuf jetta ammati ti maal naaf goota ani biyya koo lammii koo fira koo dhiiseen si duukaa bu'e maal naa gochuuf jetta jennaan Waaqayyo biyya kana siin kenna sanyii kee immoo akka urjoota waaqa akka cirracha galaanaa nan baay'isa Waaqayyo kakuusaa sii raawwachuuf waan hin baay'anne sii baay'isuuf duwwaa kee guutuuf Waaqayyo gooftaan hin jiru sa teette jiraachisuudhaaf obsaan akka ati dosa dhaabbattee waamicha eeggattu barbaada Waaqayyo. Kanaaf Abrahaamiin Waaqayyo gooftaan maccaa kana hundumaa gochuuf waa tokko isa gaafate. Aarsaa dhiyeessedhe lakkoofsa 16 kee dubbifne. Kanaaf Abrahaam warra Waaqayyo akka inni aarsaa dhiyeessuuf isa gaafate hundumaa qalee tarree naqee Waaqoon eeggate. Dhufeen fudhadha aarsaa jedhe Waaqayyo waan ta'eef. Lafa naqeeti aarsaa lafa guute Waaqoon eeggata. Kottu kaaya Waaqoodha eege hin dhufu Waaqayyo. Allaattonni yaa'anii raqa kanarratti wal ga'an aarsaa Waaqayyoof qophaa'e kanarratti. Abrahaam achi fiigee irraa arii afoon kanarraa. Allaattota ari'uu Abrahaam dadhabeeti. Eegee Waaqayyoon erga dadhabee hin rafeedha. Erga inni rafee Waaqoon yaa lafaa dhufe gaa. Yaa Abrahaam jedhe. Ani biyya kana siif sanyii keetiif nan kenneedha. Maal eegdee dadhabdee rafte laata? Dhiyeera jettee maal rafte laata? Abrahaam aduutu dhiyeedhee rafe Waaqayyo garuu lafa dhiyeetti dhufe. Yooti waamicha kee eeggatte Waaqoo lafa sitti dhiyeetti sii dhufa. Haalleluuyaa. Dhiyeenafu jireenya kee irratti, biyya kee irratti, gaa'ela kee irratti, hojii kee irratti dhiyeenafu. Garuu na eegisiin jedha waamicha kee eeggachuutu sirra jiraata. Akkititti eeggattu immoo obsitee eeggatta. Hin obsine yoo ta'e waamicha kee eeggattee sokkita. Obsuu sirraa barbaada Waaqayyo. Hojii ergamootaa boqonnaa 12 keessatti Yaaqoob ajjeefamee Phexros immoo hidhamee ta'a. Kanaaf Phexros mana hidhaa kee ciiseeti du'a borii isatti adeemu eeggata. Nan du'eedha. Nan du'atu natti dhufaa jedhee sodaadhaan ta'a. Yeroo akkasii kana keessatti ergamaa Waaqayyoo balbala cabse miti. Foddaa cabse miti. Qulfii mana hidhaa baata miti. Olitti galee mana isaatti. Phexros ka'i. Kophee kee hidhadhu. Sagalee dubbatamu kana warri Phexrosiin hidhanis warri Phexrosiin wajjin hidhamanis hin argani. Ibsaa Waaqayyo bobeesse Phexros qofatu arga. Warri isa bira jiran garuu hin argan. Waaqayyo gooftaan maccaa Phexrosiin ergamaa isa ergeessa dammasse balballi ofii mana hidhaati beekee banameedha. Ergamaan kun Phexrosiin gadhiise. Phexros yeroo namoota isaaf kadhatan bira ga'u yaaddoo tokkotti balbala rukuteetu waammata. Kiristaanota waa isaatiif kadhatan. Kiristaanonni kun Phexrosiif hin kadhatu malee akka inni hiikamu hin barre. Kanaaf Roodaan talii jedhamtu gadi baatee sagalee Phexros dhageesseetu fiigaa ol deebite. Sila ergama Waaqayyoo balbalatti bane asitti garuu Roodaan cufaatti dhiiftee sokkite. Ol deebitee gaafa warra kadhatanitti himtu. Hin maraattaati eessaa ba'e Phexros jedhan. Hin kadhatu malee waan ta'u hin beekan. Isa Waaqayyo godhu hin beekan. Waaqayyo waa'ee keetiif isatti kadhattu deebiidhaan sii dhufa. Obsaan dura isaa dhaabbadhu. Waaqoo akka tobsitu barbaada. Waaqoo obsa isaa hunduma keenyaaf haa kennu. Egaan guyyaarraa barumsa keenya kanumatti dhaabne torban dhufu waamicha akkamitti eeggatu jedhu qabxoota afan wal wajjin ni ilaalla. Kan guyyaarraa kanumarratti Waaqayyoon kadhannee guduunfina. Hin kadhanna mataa keenya gadi qabannee namoonni obsa dhabdan na waamee akkasumaan na kaa'e Waaqayyo. Na eegi jedhee narraa deebi'e Waaqayyo. Na akka kate callise Waaqayyo kan jettan amma na wajjin kadhata kana kadhadhaa. Hidhaa kee hiika Waaqayyo. Isatti hidhamtee kee teesse yaaddoftu kana Waaqayyo gooftaan hin bana. Ofiin beekee banama sirraa. Hin kadhanna Waaqayyoon walii wajjiniin. Yaa Waaqayyo gooftaa keenyaa warratti waamte nan hidhame karaan dhaabbadhe narraa banamuu dhiidhanii yaaddoof sodaa keessa kan jiran saatii ammaa kana jalqabee kan isaan hidhe kan itti cufame maqaa Kiristoos yeroo kanarraa kan hiikame kan baname haa ta'u. Ayyaana keetiin nama kakuu kana yaadadhu. Mul'ata nama kanarraa qabdu fiixaan baasi. Kakuun nama kanarra jiru karaatti nafin. Baraaf jireenya namoota kanarraa kaafuu. Ilaa namoota nagati Waaqayyo si jedhanii si kasfasan. Namoota abdii kutatan yaadadhu. Waan yaadattuuf si haa galatu. Ulfinni keenya wajjin haa ta'u. Bara keenyaaf umurii keenya nuuf kaafu. Nyaataa bituu hin taane warra jireenyaaf si nuuf kaadheeman nu taasisi. Maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhannaa. Ameen. Foonni dadhabaadhaa kan ofiisaa malee kan biraa danda'ee nu hubatu. Yaada isaa kan keetii kayyoo bara bara eeggachuuf yeroo na mallatu. Foonni koona dursee yaada kee akkan ganneef si wajjinan walii galaa. Isa kan komitii isatii jetteetu galma yaada keetii nagaa. Dadhabbiin himaaf dhuma barri koo
utuwaati jirtu kodikoo si wajjinaan wali galera isati jettu tunaaf dadhabbiin maafdhuma barrikoo utuwaati jirtu kodikoo si wajjinaan wali galera isati jettu tunaaf kun reediyoo warra Wangeelaatii sagantaan keenyaa itti fufa. Meetirbaandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti guyyaa sanbata duraa galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenyaa maqaansaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51324 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, laayikii nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tole nu hordofuu dandeessu. Jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kanatti aansuudhaan immoo akkuman silaa isin beeksisee dhuga ba'iinsa dhageenya. Har'aa kaasee torbanoota walitti aansanii dhufaniif dhuga ba'iinsa isaa kan nu dhaggeeffachiisu hojjetaa wangeelaa Abdii Magarsaati. Gara dhuga ba'iinsa Abdiitti yeroo ceenu Abdiin ofiisaa dhaggeeffattootatti beeksisuudhaan nu eegala. Gooftaa koo si malee waa gochuu danda'u barbaadeen nabee waan naaf ta'u ol baasee gadi buusee yaada koo deemeessa waan deemu dadhabbii duwwaarraa kana fee malee reebuu waan koo. Dadhabbiin kan guutee deemsni sinala badhaadhummaa horachuuf fiiganii guddinni kan fooniif inni kan hafuura yoo si wajjin walii galanii dadhabbii dheeressee umurii gabaabsa akkasumaan qilleensa bootuu olantummaa kan keet an walii galeera sinala jireenyi kan godhatu. Abdii Magarsaan jedhama abbaa wangeelaati. Ani kananitti dhaladhe Wallaggaa Laqamtee Adiyyaa iddoo jedhamu naannaa Daaloo jirtu irratti dhaladhe. Abbaan koo Magarsaa Salbaanaa Jalluu Laaftoo jedhama. Haati koo Dassaatu Tarfaa jedhamti. Abbaan koo ijoollee 25dha kan inni qabu haadha lamarra. Egaan mana abbaa keenyaa kana keessatti ani mucaa haadha kootiif isaa 12ffaa ta'een dhaladhe jechuudha. Haati koo 13 deessee jechuudha. Maatii guddaa. Maatii baay'ee maatii bal'aadha. Ammas immoo maatii ofii keetii qabda. Egaa siin jedha siinaan jedhee teessitu isa kanasitu naayyamee dhaggeeffattooti keenyas akka isaan naaf eegan hin barbaada. Maatii guddaa keessaatii dhufte ammas immoo maatii ofii keetii qabda. Maatii keessa nutti miti gara gaaffii keenya. Haati warraa koo Feeben Ittaanaa jedhamti. Faarfattuudha hundumti keessa. Faarfattuu hundi keenya jaalladhu. Jaallattu baay'ee nama cimtuudha. Mani Waaqayyo naa kenneef Waaqayyo ittiin eebbisedha. Ijoollee lama qabna. Mucaan keenya inni hangafaa Naafsiif Abdii jedhama. Naafsiif Abdii Magarsaa. Hiika guddaa qaba. Isheen durbaa ammoo waggaa 10
isheen immoo Bissii Abdii Magarsaa jedhamti. Maqaa bareeda. Ijoollee kana lamaan qaba jechuudha. Baay'ee maqaa Waaqayyoo gooftaa machaa kan eebbifame haa ta'u. Hojjetaa Wangeelaa Abdii ammannaan mana Waaqayyoo keessatti seenaa qabdu jireenya kee keessatti seenaa Waaqayyoo hojjete nutti himi dhaggeeffattoota keenyatti himi yoon jedhe yoo teenyee haasofne ammaa yeroo nuun ga'u nan beeka. Baatii amajjii bara 1975 akka lakkoofsa bashaatti hawwisoo yookaan iskinetii keessatti dirqisiifamtee seentee sirbitee eega xumurtee booda galtee hin dhukkubsatte dhukkubaa hamaan hin dhukkubsadhe naan jette sabooddee mana hakiimii galtee Waaqayyo achi keessatti sagalee naa kennee na fayyiseette mee achirraa nu kaasii nutti himi. Egaan akkuma beekamu maatiin keenya maatii Waaqayyooti mana waldaa keessatti guddanne waldaan Daaloo jechuun waldaa mana abbaa koo keessatti dhaabbatteedha. Maatiin keenya maatii Qaalluu jalaa bahedha. Anis jechuun keessatti dhaladhee guddadheen egaa faarfannaa kanan baay'ee jaalladhaa ijoollummaa kootii xinnummaa kootii kaasee jechuudha. Utuman faarfannaa kana faarfadhuu na beeku kan faarfadhuu warraaqsi dhufe jechuudha. Warraaqsi dhufe dargiin dhufeetu 66 Haile Sillaasee kufsee iddoo qabate. Egaan immoo waldaa akkatti man deddeebi'an an faarfadhaa mucaatinnoodha. Utuman jedhuun jabaachaan deeme 70 jalqabarraa nu qabanii nu hidhan maaliif poolisiin dargii kuni waldaan dhaqiinaa Waaqayyo hin jiru jedha. Yeroon 70 sun immoo abidda ari'atamnu isaa billaa mirmirsaa namatti fiigan yeroo fokkisaa ture. Warrumti waldaa keessaa ka'anii si reebuu si ari'uu si hidhuu namni hundumtuu yerootti waldaa keessaa gadi yaa'u malee namni waldaatti yeroo deebi'u miti warraaqsichi gadhee ture. Waldaan kiristiyaanaa immoo yeroo sana cimtuu miti. Beezii yookiis hundee cimaadhaan namni wangeela lallabee barsiisee kaa'ee jiru akkuma aadaatti jiraata namni keenya jechuudha. Kanaaf nuyis bishaan qabnu qabanii nu hidhanii Niinoo Minciddoo jedhamu keessatti mana faranjii tokkotu jira. Komtoo qabalee jechuudha. Achitti geessanii nu hidhan. Achi naqqamteetti kun. Mana hidhattee adiyyaanumatti mana hidhaatti komtoo kan jedhamtu jiru. Achitti hidhamne gaafa achitti geessanii nu hidhan kana achi immoo baasanii nu geessanii dargaggoota 2,000 ta'an yaa'anii waa'ee warraaqsaa baratan gidduu nu geessanii achitti nutti foorican. Warra egaa jechi isaan jedhaniitti arrabsoo isaan arrabsan baay'ee namatti hin tolu. Kanaan egaa anis badaan jabaannee egaa nu gadhiisanii guyyaa 7 booddee nu gadhiisanii ammas lammaffaa qabanii nu hidhan. Edda nu hidhanii jechuutti nu hidhaniitu warra kaan gadhiisanii anaaf mucaa tokko achitti hambisanii sirba nu sirbisiisan. Egaa sirba giddii ta'e wangeela sin beennu egaa faarfachuun jaalladha malee beezii wangeelaa sin qabu. Waldaa matti deddeebi'u. Biyyi lafaa hin sirbaa waldaan akka aadaatti naqaa waldaa keenya keessatti immoo akka sanbatee sin dhugamaa wanti intiniin hin jiru baay'een. Dhugaatiin alkooliimti dhugamaa gaafa gidduus gurbaanii dhakkoo gadi baanee daabboo fuunee maabara ijaarameetu gaafachi gadi baanu farsoo dhunnee daabboo keenya nyaachuudhaaf dhanna. Waldaa makaanessu si keessa. Waldaa makaanessu keessa. Egaan kan aadaa akkasii qabdu waldattiin immoo nama 30 iyyuu hin qabdu xiqqoodha jechuudha. Gaafa nyaataa kana namni baay'ata gaafa warruma gooftaan qabne yaa'ee dhufe nyaatee dhugee deema. Egaan kana keessatti Waaqayyoo maal godhe tuman sirbuu tokkoffaan bahaa tuman sirbuu sirba kana akka nama maraatuun ta'e. Nan maraadhee dabalaan deeme qaamaanis bishaataan deeme guddataan deeme dargaggummaanis hin dhufe yeroo kana keessatti nama reebuuttan ka'ee jireenyi koo babbadii gar malee babbaduutti ka'e. Araqee faasii dhugeera baay'ee miti malee. Sirbamaan dhugama. Inni dhugama sirbamaan dhudhaa michoonni wajjin sirbinu araqee abashaa kana dhugu manaas hin baha araqeeni naannaadhaas hin baha gaaffin hin jiru. Kanaaf dhorkaan qabu jechuudha. Kanaaf araqee kana sinan dhugaa nama reebaa sirba deemeen sirbaa mandaraarra deemeen sirbaa jalbultii warra wal fuudhu kana mana isaaniitiin sirbaa faccee kana nama faccisuun jaalladhaa eeboo fayyina nama waraana
Serious baay'ee gadheen ture jireenya laayifiin koo jireenya gadhee ture. Gaafa September akka kan keenyaatti 2 guutee magaalaa guutee irratti guyyaa warraaqsaati. Guyyaa warraaqsi sun itti ayyaana dargiin kabajatu. Sirba jira. Gaafti sun gaafa addaati. Gaafa 2ti. Egaan qabalee 20 ol tolgaa iddoo tokkotti. Walgahii sirba. Dorgommii jira, sirba jira. Bu'aan adda garaa jira, dhaadannaa jira. Baay'ee sirbeen badhaafaman gaariitti sirba. Sirbitaan kan badhaafamtaa bakka noodha kennan sirba. Nan badhaafamaa ogummaa hoggattan badhaafamaa sirba adda garaa qopheessa dhaqee badhaafamaa utuman jedhuuni gaafa 75 akka lakkoofsa bashaatti jechuudha. Gaafa 3 galgalan dhukkubsadhe. 2 sirbitee magaltee borumtiisa. 2 sirbee galee turan dhukkubsadhe. Maal dhukkubikun? Qoonqoo kootu infected ta'e. Isuma ittiin sirbitu. Ituma ittiin sirbu qoonqoo makaan qabamee kun as tubboon kan amma godaatti infected ta'e madaa'e. Egaa dhandhi kun painfulidha, pain guddaa qaba, koomaan lixee nan dhukkubsadhe garmalee jechuudha. Egaan kana booddee obbolaan qaba mana yaalaa keessaa obbolaan koo kuni fuudhanii mana yaalaa nagashanii jechuudha. Nan ciise koomaan lixee egaa utuman ciisee jiruutu guyyaa 2 booddee ciiseen jechuudha. Gaafa guyyaa 3ffaa hakiimiin dookteriin guyyaa hundumaa hin argamu achitti rakkinni dookterii waan jiruuf jechuudha. Hospitaala Naqamtee keessa. Kanaaf dookteriin bor dhufee intilii godha jedhanii eddasiin dhaga'aga. Maal koo maal itti hin beekuun. Tasaan dhattee deessan sitti baay'ee. Baay'ee serious na dhukkubeera. Of hin beektu. Hin beeku bakka. Egaan bakka noo dhukkubsadhee gulukoosiin irra kaa'aniiru namatti na bira taa'aa. Haati kun bira oolte galtee bolaan komoo 3 jira achi mana yaalaa sana keessa. Achuma keessa kan hojjetan neersoota sadanuu. Egaa utuun ciisu borganama dhufee hakiimiin hin xaragaa waan tokko qoricha jijjiiraaf jedhaniitu anneedhanii fakkaata isaan dookteriitu eegaa jiranii wayii rifee akka inni godhuuf. Halkanuma kana miidinaayitii booddee jechuudha gaafa sana galgala jechuudha. Halkan walakkaa sagaleen dhaga'e. Sagalee isaa dhufe. Hin beekonu abdiinuma jedhee maqaa koon na waama. Tole. Ammas deebi'ee abdiinaan jedhe. Egaa argite egaa abjuu kookee akka abjuu sanatti fakkaata akka waan dhagaa jirutti sanatti fakkaata argaa jiru sanatti. Shaakalteen beektu waan akkasii. Waan akkasii hin beekonu. Abdiinaan jedhee ammas. Warri keenya immoo maal jedhu halkan hirriba keessi waameen waatinaa jedhu arraba siin xaxxii jedhu. Ijoollee hunduma keenya barsiisu akkasii. Abeetti jedhe sadaffaarratti yoo deebite yoo deebi'u baattu sitti caalanaan jedha. Ammas irra deebi'ee si'a 2 natti dubbatte sadaffaa natti dubbatte. Ilaa jedhe sadaffaarratti ilaa dhukkuba kana ammaa kaasee si kee buqqiseera jedhe. Hin beeku eenyu maal isaa takkasaa maal isaa hin beeku. Ergaas waa'ee dhaga'ee hin beeku waa'ee akkasii hin jiru. Dagalees dhaga'ee hin beeku. Achii booddee immoo maal jedhaa? Humna kana si keessa kaa'anaan jedha. Nasi hin qabnee natti sinsinnee waan tokkos hin jenne. Namni sun. Nama addaas immoo natti hin fakkaatu namni sun. Waanuma yuunikii ta'e natti mul'ate miti. Akkuma nama noormaalii tokkotti natti mul'ate jechuudha. Gaafa nachi bidik jedhee utaalee ka'u sireerraa namni 20 ta'u sireerratti gadi naqabee jira. Maal? Yeroo inni nattaasa'u sanaa na warraaqachuudha. Sodaadheen jechuudha. Gaafan ka'uu dhandhi koo kun akka baalaa natti salphataa achii ka'ee tananii haasaan koos hin jijjiiramee uffee waaqayyoof galanna ta'u Yesuusiif galanna ta'u halleluuyaa jechuun jalqabe. Halkanuma tokkotti. Halkan tokkotti. Egaan sanumaan kun maraateera inaan jedhan. Maaliif haasaan akkasiis hin jiru waan ta'eef kun maraateera sirrii miti maraatan jenneen yetti obboleettiin koo isheen tokko. Haala kee kanaan dura laaltee. Maaliif dursa akka nama maraatuun ta'a waan ta'eef. Nama ishee boo qabadheen deema hotte. Boo qabadhee tan deemaa shukka qabadheen deemaa shuggutii qabadheen deemaa. Egaa jechuuf anni nama baqa jireenya shiftaan jiraadhaa jechuudha. Egaa inni maatii koo keessa namni akkas ta'e sin jiru ana duwwaadha. Kanaaf maraatummaadhuma. Bakka durii sin ta'a maraattanaan jedhu durumayyuu. Gaafa inni dhaqee achitti mootiiviin koo gaddiramee waaqayyoof galanna ta'u ameen Yesuusiif galanna ta'u ameen jedhe lisaanii faana naasaa keessaan hin beekuun.
arrafa fanna xaxame faansa. Amma sasa kana akkamitti adda baafatee hin beeku booddee dhaqaanni ture dhufe. Jennaan hin maraatee jedhanii akkana hidhuu wayii na godhan. Sossobadde. Ci booddee gaanii shinti beet mana fincaanii dhaqaa dheetan mee jedheen sossobadde obboleetti koo na gadhiifte. Mana keemii keessa. Akkeen mana fincaanii taa'een deebi'e. Nan tocho'e nan dhaqoo laalan totocho'e gaafa ilaalu fayyaadha inni koo. Of beeka sirrii. Dhukkubi sirraa sokkeera. Dhukkuba miti waan dhukkubsadhe beekuun fakkaata. Taa'een haasaa koo geddaramee maaltu argame jedhu maalidha jedhu tanimaa kanas tanimaa na amanuuf adda gaafa isaanii achuma keessa taa'aniitu gurbaa tokkotu jira caalaa jedhama amma oofuu biyya jedhamu keessa jiraata. Gogaa horii nagada amboodhaa dhufeetu naqamtee biteechi ambootti kenna namatti jechuudha. Gogaa nagaduuni. Gurbaan kuni woobaa dhukkubsate serious critical dhukkubsate nina bukkee ciiseera mana andi sana keessa. Mana keemii keessa. Mana keemii keessa. Mucaa kana calbeetu nangubadde nangubiisiin jedhee namicha naan jedha. Yoo ani sirreerraa tocho'e akkas jedha. Hafuura sirra jirutu dhibbarratti. Anoon beeku. Tole. Achi booddee gaafan tocho'ee gadi bu'ee akkas gadi ba'ee ol deebi'uuf jedhu addub jedhe sirreerra lafa dha'e. Nan deema natti hin dhufiin natti hin siqiin naan jedhe ani isa bira dhaqaan jira miti. Ani immoo akkatti waan isaas hin beeku waan isaas naan gallee nama seexanni baasuu sargee hin beeku seexana sargee hin beeku. Karaa garuu akka inni hojjetu jireenya keenya keessattuu jira garuu akkatti waan akkasii argee hin beeku. Egaa namichi kun nan deema beenu kaan jedhe maal futaree deemiin jedhe an namichumaan jechuu kooti malee seexanaan jechuu qoratti. Innoo ka'ee morgufatee numatoo jedhee nama dhaqeetti sireerra taa'e deebi'ee dhaqanii gulukoosii itti hidhanii namicha taa'ee maasootti qe'ee galkan guutuu jalbedee taa'ee haasaa. Uma haasaa. Hinfayi. Akkasan ture. Uma haasaa waan isaas naan galu. Uma haasaa. Ani warri bakka hin rafee gaa. Hamma bari'ee sa'atii tokko ta'utti nan rafee gaafan ka'u namnu hin jiru rafaan jiraan. As ilaalee aduun baheeraa gaabii koo fudhadhee tanan karaa namni bootu hin ta'in karaa mana boroo ta'inaatti bakka akka jedhamtu jirti achi nan looyee bahee tokko. Nan badaa. Mana keemiidha. Mana keemiitti badeen bada. Badeen galee jireenya koo yuunikiidha. Badeen galee gaafan galu mana obboleettii koo naqe. Tsaayii magarsaa jedhamti isheen. Isheen neersiinuma achi bulteetu galtee miidnaayitii booddee. Isheen waan haafiduudhaaf hojjechaa jirti. Intalli ishee baachoo jedhamti teessee jirti. Mana keemiitti nyaata asii fiduuf. Naa fiduudhaaf ofumaatti ijoollee mochuu jiran taa'an na kuusemsa malee ni nyaadhu danda'e. Tiniidhaan naa gala waan ta'eef. Egaan kana booddee maaltu ta'a gaafa akkan olitu argitu baachuun kun na argiti. Taa'anii jiru mana keessa gorduuba. Mana magaalaati. 03 naqamte. Oli achitti gaafa na argitu shaanqoo naan jette. Shaanqoo jedhanii na waamu. Dhugaadha moo soba ija kootti moo soba jedhaa natti fiddi boossee. Mucaan natti fiddi ishee kun natti fiddi natti marmanii waaqayyoof galana ta'u naan fayyeen jedhe hin jijjiirame haasaan koo. Completely. Waaqayyoof galana ta'u nan jijjiirame waaqayyoon na jijjiiree kana sanan jedhee akkaataa sana gaafatu maal sana gaafatu garuu mul'isuu hin danda'u calluma jedhee dhaqee rafe. Sireenaa kennanii nan ciisee. Mucaan waame baachuu kana waame manni keenya baadiyyaadha. Intini sirbaan qaba kaasetti sirbaan qaba teeppis immoo qaba. Yeroo sana jechuudha. Dhaqeetti baadiyyaadha teeppii sana naa fidi kaasetti sanas naa fidiin jedhe waan tokko hin dubbanne naa fidde. Gaafa isheen dhattee fiduudhattu gidduutti ati manaa obboleessa koo dhufti yenneen ishee galataa jedhamti. Isheen dhufteetu na wajjin haasoftee na gaafattee maal jettee kaasettii naa fiduudhatte baachuun kaasettii maalii jennaan faarfannaa waraabbachuun barbaadaan jedha. Faarfannaa barbaadattee darajjee kabbadii lakkoofsa 5 naa laatte. Qaxxee fiiddechuma ture manni isaan nollama sana ture fiiddee naa laatte keessan gasheegaa. Yeroo kana afaan Amaariffaatiin akkas jedha. Watmadu tasabbara woy እኛም አመለጥን ጠላትን ረገጠ እኛም ለመለምን jedha. Kanuma jireenya keetti life maqaa kun jireenya
namootni manne rakkin garaa kiyya qabadheettum dhufe gargooftaa kiyya gooftaan waaqessu hidhaan sinarraa ciree atoon birraatti beekan seenana namootni manne rakkin garaa kiyya qabadheettum dhufe gargooftaa kiyya gooftaan waaqessu hidhaan sinarraa ciree atoon birraatti beekan seenana kutaan lammaffaan dhuga ba'iinsa kana torbee itti fufa. Nami cufti dibaanna beeka guyyaa cufaa du'aana eega waan kiyyammoo waaq callaa beeka jiraadhe annamaa ta'eera. Nami cufti dibaanna beeka guyyaa cufaa hamtuuti eega waan kiyyammoo waaq callaa beeka abadde annamaa ta'eera. Agamsin dabre jedhe herregela ta'e angaruu mesuudha ta'e. Agamsin dabre jedhe herregela ta'e angaruu mesuudha ta'e. Angaruu mesuudha ta'e. Angaruu mesuudha ta'e. dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rwtevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoowwarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin